Utu woman balesini akkana mayakama. Namaf dufte walchuudhaaf lubbuun. Eenyu eessarraa dhuftan gocha waaqayyo isinii godhee dhugaabaa? Maqaan koo Sarat Badhaasaan jedhama. Kanan duraan ture asuma Kusaayidha. Amma garuu Filidooroo galeera achirraan dhufe. Wanti waaqayyo naaf godhe guddaadha. Mee sabdi waaqayyo al takkaa ol kaa'atii dhuganaa waa kana waaqayyoon wajjin galateeffannaa naa galateeffadha. Takkaa kottee keessaniin dhaabadhaati. Yesus gooftaadha. Galateeffadhee ofirraa fixuu hin danda'u. Ani haala nageenyaatiin akkuma beekamutti biyyaa muqqa'ee dhufee asitti raajonni waaqayyoos yeroon kusaayee jiru mana godaa keessa yeroo jiranii gargaarsa guddaa nuu godhanii qallaba qoonqootiin illee ijoollee lama qaba. Abbaan ijoollee koo du'eera. Sarratti mucaan koo mucaa waggaa 5 rukutamtuudha. Baay'een cannaqamaa ture. Baay'een gidirfamaa rakkachaa ture. Garuu namni waaqayyoo kun nan tuufanne gadi jedhanii daa'ima koo maraatummaadhaaf seexanni fudhachuudhaaf karoora baasee fuula ishee kana gar tokko gadi kute karaa nama waaqayyoo kana waaqayyo hafuura maraatummaarraa naa kute. Ameen naa jedha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Dhuga ba'umsa koo keessatti inni tokko nama boosisaa inni tokko immoo nama kofalchiisaati. Inni anaaf waa godhe isiniifis waa godha. Waan guddaatu naaf ta'e waan ta'eef dhumarran isinitti argisiisa. Yesuus gooftaadha. Yesuus Kiristoostu iddoo qaba malee dhala namaatiif biyya lafaa kanarratti wanti tokko iyyuu iddoo hin qabu. Garuu Yesuus iddoo qaba. Waan godhe wanticha immoo isinitti argisiisa qabeen dhufe waan ta'eefi inni guddaan galateeffadhu. Mucaan koo maraatummaarraa oltee irra gara kutaa 3tti naa dabarteetti 2014 dhufe. Maqaan waaqayyo haa kabajamu. Mucaan keessa yeroo sana akka isheen billaa wayiidhaan rukutamtee jirtudha kan yeroo sana yeroo kadhatan ilaalamaa ture. Maqaan asummaa abbaa manaa keessanii harka namaatti kan dhuwanii. Mucaan keessa yeroo sana dhukkuba akkamii kuusachaa turte? Dhukkuba ija ishee kanarratti infeeshiniidha. Paawuloosiin yeroo baay'ee ji'a 3 nan geessee infeeshinii sana keessaa waraabsisa. Kanan fayyadamus kanan nyaadhus harka namaarraa. Mana kiraayis immoo kusaayee tokkoffaa kan ture. Amma mana kiraayii kaffalachuu dadhabne beelofnetti amma daara sin qabnu manni keenya gubateera qullaa jiraanna. Uummanni kusaayee jiru naafi ayizaabiin isaas kan gooftaa qabus haadhuma koo faadhoo koodha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Jiraannee irraa geenye maaliif isa kana kan godhe leencicha Golgootaa Yesuusidha malee nama miti. Innan tokko nama boosisa tokko nama gammachiisa isiniin jedhe wanti nama gammachiise nama kolfisiisu immoo boodarra dhufaa jira wanta dinqiisaatu. Yesuus guddaadha. Kanaaf obsaan na dhaggeeffadhaa gaggabaabseen dhugaa ba'a mataa isaarraati. Akka kanatti inni waaqayyo karaa raajii kana gaaf tokko godaa mana jajjabeessu turani mana kiraayii sagajjallaa iddoo turreetti jechuudha. Innaa xaaraa isaarra sirreessaa jiru mucaan maraattee halkan harkaa baate. Naannoo sa'aatii 9tti na waamaa jiru nan deemaa jette eessa dhattannaan dhaqeen taphadhaa. Mucaa koo halkanidhaa mi'eessatti gadi baataan jedheen lakkaa akkaataa ishee itti maraachaa jirtu sana nan kadhadha waan ta'eef naa dhufeera naa galeera. Bakka amma mucaan koo maraatummaatti kennamti tuunsi beeku. Maaliifi ba'aa nama na ga'u rakkinna mana ga'u mee daftee calluma jettamoo daftee naa dhuftaan jedhe. Yesuus gooftaadha. Yoo waaman dafee dhuma dhufa. Yoo waaman yootti dhiyaatan dafee dhuma dhufa. Anaaf biyyichi saaraadha. Biyyi kun 2014 sana waan ta'eefi nama sin beeku uummata biyya keenyaas asittis achittis ta'ee nama tokko hubachuu hin danda'u. Maaliif cinqatii keessa galeen jira. Dammoo ani da'ee gaafa bultii 5 raakayyoon kun irratti raawwate waan ta'eefi araasiidha. Waanuma hundumaa dukkanaa inatti dhufe. Yesuus garuu dukkanicha keessatti naa wajjin jira. Ani nu banne numa raafama numa cunqurfama numa boo'a. Yesuus guddaadha. Nama irraanfata haalan nama irraanfata malee Yesuus nama hin irraanfatu. Mee kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaame. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Innaa kana gidduutti nama kana maaloo raajii naa kadhadhaa hin jedheen raajota cunqursuus hin jaalladhu nan sodaadha. Innaa dubartii tokko haasofsiisee naani waaqayyo ishee eebbisuu isaanoo namatti naaf rifatanii. Namatti rifataniiti namaa kadhatu geessime naan jette.
እና xaaraa manaa hojjetaa jiru turani galgaladha guyyaa wajjin cannaqamaa olee dasakatti wajjin bulee ishee kan nanoosisa ka'een fudhadhee dhaqe maal hojii dhuftanii nu hojiirra jirraa jennaan mucaan kun na jalaa dhukkubsatte maraachuufetti nan deema naan jetti waan isaa wallaalee miinaa kadhadhaan jedheen zayitii itti naa dibaniitu naa kennanii irratti kadhatanii guyyaa irraatii jalqabi hafuurri maraachitu kun hafuurri rakkistu kun irraa cabiidhaan naa kadhatan hojiirra jiru. Nan qabadde baqa waan isaan naan jedhan sun sammuu makkootti na qabate baqa irraa cabeeraa deema namanee sanbata isaa oolee bulee tursee isaa sanbata isaa gaafan immoo mas fudhadhee oldaa dhufu waaqayyoo uummatuma keessaatii isaan asii kadhannaa kadhatu mana siif kenna jireenya siif kenna dhalli keessiin duutu jedhee waaqayyo karaa isaa inatti dubbate innaan ammas isas waaqayyo kan keetinaan jedheera laphee makkootti qabadhe nan gale Yesuus gooftaadha kun isarra naaf ta'eera. Mee kanaaf waaqayyoon guddaatti naa galateeffadha. Akkasitti galateeffadhee yuunarraan dhumu ture Yesuus Kiristoos gooftaadha. Isaaf hin galagaa waa'een namaa waan ta'eef. Innaa amma immoo bara kana keessa barreen gaddaa 2015 waraqaan achi baafadhee fidannees kan iyyata ga'aa naannoo kennes fidee isaanitti laadhadhee mana kanas yaa waaqayyo siin kenna naan jedheera. Nama waaqayyo naa kadhadhaan jedhee sagantaa guyyaa jimaataa akkasii irratti dhufe innaan ammasii naa kadhataniitu manni yeroo dhiyootti si waaqayyo sii kenna ati garuu obsaan dhaabadhu jedhan ishin jedhee nan obsee waaqayyo dhuguma ji'a 8 ta'uu 9 ta'an gaanaman barannedha amma kanatti waan isaan beeku ayyaana ramadaanaa irratti gaafa tsoomii musliimaanni ji'a 2 hiikame jechuudha waamanii kunoo manni nuuf kenname. Manni sun diizaayiniin isaa kan eeggate laakunoo qulfiin isaas kana. Memmallee harka keessan walitti buusaati. Sawaan hin jirre jiraachisu. Sawaan haaraa gochuun ittiin ulfaanne kana walitti buusaa galateeffadhaa fi waaqayyoon. Ani egaanni kuni kanaan narraa baheen dhumu waan ta'eef meel takka ishee ol kaa'atii naa galateeffadhaame. Kallattii kamiiniyyuu Yesuus gooftaadha. Yoo dhiyee bari'uunsaa hin hafu. Akka beeloftanitti akka rakkattanitti akka isinitti dhiphatetti naftan dhugaadha. Mannamman keessa galu bal'aadha. Osoo akka kaachisa biyya keenyaatti farduu keessa taphata maaliif beektuu saalooniin isaa bichaan iyyuu meetirii 10 manyitaan isaas akkasuma manyitaan keessummaa isaas akkasuma kutaan mana qodaa isaas akkasuma shinti beetiif shaaworiin isaas mana siraamikiidhaan hojjetame seeraan qabeessaan irraan shaaworii kan qabu jallisaas waan hundumaan isaa ulaagaa isaa kan eeggate ay masarat dhala ishee qabattee ijoollee baan qabne faana ofishees firan qabdu bakkeetti naftu naan jedheetu fuudhee folo godhee kutaa magaalaatti na waameme. Ameen Yesuus. Keessattuu lagashee arrachi keessa kunoo bashannanaa jirra. Gaafa mana galateeffadhe immoo waan tokko qabadhaa gaan kolfitu. Birrii 300 nan galateeffannaa qopheeffadhe. Homaan qabuu siniin jedheera laa kettedhaa kolfaasi waatu sinii ta'a. Yesuus gooftaadha. Birruma 300 qofan qabaa. Ishee 300 sana maal bituun barbaade beektu bishaan ishee ruubiin birrii 100dha. Yoon ishee 30 ishee bite bishaan itti dhuganii wangeela dhaglaa lallabanii inni dhagahumoo dhaga'ee akka galu barbaadeetan. Garuu wanta fesin jiru bayyaaneetiin isin godhame daabboon isin murame bishaan sanarra Yesuus waan madinqii godhe. Yesuus gooftaadha. Qaanaa Galiilaa irratti gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa raqee bishaan daadhii wayiniitti jijjiire akkasittiin jedhan maalutu dhimma koo keessa wanti si gashu hin jiruuti meeyo haadhoo calluma jedhi jedhe Yesuus calluman jedhanis maal goota masarataan jennaan anoo mana kootiif galateeffannaa godhadhaa lubbuu nama 15 immoo lubbuu haaraa waaqayyo nuu kenneera wangeelatti illee yaa'inaa. Hallelujah. Yesus gooftaadha. Dukkanarraas gaheen qabu. Yoon du'e dibbinee dheenduu Yesus keessatti malee gaheen qaban. La. Kanan naamsa sinii dhaamu tokko
maatii nama 12 keessaati jaallatee ofii sana hambise malee guyyaama tokkotti maatii nama 12 dha kan koo kan dhume. Mana gubate waan ta'eef halkanii namni gabba'uu hin dandeenyaan immoo mucaa koo araasii fudhadheen abbaan immoo dhukaasatti banee jiran immoo raayyaatti isa biyyaa waan ta'eef innis dhukaasatti banee mucaan jaqaxxee miila qabattee abbaa koo itti isaan gadi gototaa jiru. Innaa ani mucaa koo fedheen gadi ba'e inni meeshaa qaba kaa rakkoo hin qabu jedhee gaafan gabba'u ati maalidha zariin kenna yenjaraa guddaa hin hojjee ante beree maayooni attaaqim hin jedheen amaarinyattis gaafuma sana natti labbate Yesuus. Na ooshuudhaafiti hin beeku dhugaa. Innaan fideetu sila injeraa guddaa hin hojjee ante mauna attaaqim na ijili shaan sheedhe. Ishiin jedheen dhaqee mucaa koo fudhadhee isheen da'ee jiru immoo manaatii fudhadheen ishee harmatti qabadhee ishee dhiiddummoo dudda koorra kaadheen boolla lixe. Boollichas kan na agarsiise isuman itti amanedha. Jalqaba yoo nu balleessuuf ka'es yoo nu jiraachisuuf ka'es Yesuus numa dubbata. Yoo nu mata jabeeyyii taane immoo numa nudha. Yesuus gooftaadha. Ani gaa kanan seene garuu kanan dhufan seene maaliif uumaan barree ganaa sanii garaatti baadhuni sandawee san horuni isa keessa miidhaman se'e malee kanatti hin fudhan karuu kallattii kanaan naa dhufe nuyi nama amma kana keessaati anaaf ijoollettii xixiqqishuu kana qofa ooshee Waaqayyo akkatti dinqii isaatiif hafuura isaatiin nu jiraachise jireenya bor darbuuf gooftaan kaannu gooftaatti laafnu meesa kana keessatti Kiristoosii yaadachaa kaleessa sanna fide boris na geggeessa jecha Waaqayyo taajiraannu gooftaan waan na dhageessaniif immoo dachaa sinaa eebbisu. Meerka keessa walitti buusaa saka waan hundumaa gochuu danda'u kan galateeffadha. Bara baraan milkaa'aa afaa. Walitti buusaa galateeffadha. Ufako kalesa yamun yaadadu wato arka kentane silam bayanadu dafte naga kabde gafalina lupe marmarsa kongone